ofiti falmilli yeroo tokko amantii isaa eeggata gama kanaan amantii isaa eeggata gama kanaan oromummaa ofii eeggata isini macarrashatti diin keessan dagattanii guyyuu oromummaa faarsitan wallahi oromummaan keessan qiliya seentu an dantaa keessan dantaa oromummaa keessaniin qabuwan sibo oromummaan ati har'a faarsitu kun oromummaan ati har'a horomo jedhaa oltu kun wallahi guyyaa tokko qabrii keessatti sin fayyadu wallahi jawaaba siif hin tahu guyyaa tokko qabrii keessatti wallahi guyyaa tokko balaa qabrii keessatti sitti dhufu sin asaruu hin dandahu cinqaa guyyaa namni geessee lahdii keessa si kaahee sitti dhiitee si biraa galuu sanni sirraa banee si baasee cinqaa gaafa si mudattu sana furmaata si tahuu hin dandahu har'a diin rabbii dagatte har'a diini rabbii irra dhaabbatteetuma ofirraa akka huccuu ofirraa baaftee lafa keesseetuma sirbaa ooluun kee kuni sibo yaa shabaaba keenya mee deebi'aa of yaadadhaa eessa dhaabbataa ooltan maal keessa jirra jedhaati of yaadadhaa mee harakaanni keessan kuni dhugumaan bor na najjaasisa jettee yaadda obboleessa kiyya mee haalli nuti arra itti jirru kuni dhuguma qabrii keessatti nu najjaasisa jettanii yaadaa jirtanii dhuguma wanni kun nu nasara jettanii yaaddanii aduwwiin ilaalcha keessan ilaaleeti har'a diinii irratti duulaa jira jechaan adeemsa keessan ilaalee diinii rabbii irratti duulaa jira jechaan di rabbii silaa isin qacaloota diinii sila dhaloota harraatis kan diinii ofii eeggatu manguddoo dheesi wallahi biqiltoota diinii harraatu kan diinii ofii tikifatu yoo namni waa'ee maqaa qur'aanaa dhaye yoo namni maqaa ergamaa rabbii alayhi salatu wassalaam dhahee mujrimni tokko yoo arrabsee bule wallahi sahaabaan rafee hin bulu hanga nama san argatu garuu ati yoo nyaattee quuftee gammaddee raftee isaa wajjin dhiichifta isaa wajjin arrabsita isaa wajjin irratti dhiichifta fidaaka abii wa ummi yaa rasuulallah wallahi lubbuun kiyya fidaa ergamaa rabbii haa ta'u jarana ilaa yoomi of wallaalaa deemna ilaa yoomi diin keenya daganneetuma mujrimoota waan diini islaamaa hin beenne wajjin caffartan siboo isiniin kun yoo uffata tahe isuma jarri uffatoo uffattan mee gaaffii kana naa deebisa shamarra taatanu dhiira taatanu naa deebisa uffannaan keessan uffannaa warra kiristaana harakaanni qaama keessanii harakaata isaanii rifeensa yoo ta'e isin shamaraa gadhiiftee qullaa kana TikTok irraa sirbaa oolti inni dhiira ta'e rifeensa yoo ta'e akka jinnii samii kana keessa facaasee dhaabbatee sirbaa oola uffannaa yoo ta'e uffannaa cicciramaa isa aadaa yahudotaa isa yahudaan guyyaa irraa karaa ittiin ummata islaama yahudaan maan beektani kaayyoonisi wallahi waan biraa miti diin islaamaa kana balleessuurraan kaayyoo tokkoon qabdu yahudaan warri amantii islaamaa hin jaallanne kun kaayyoon isaanii halkaniif guyyaa diin islaamaa balleessuudha diin islaamaa kanarratti xiyyeeffatanii deemuudha garuu ati quba hin qabdu ati jarumaa wajjin isa jar awwanni nagubu yaa obboleewwan koo sila yeroo mujrimoonni akkasitti diin islaamaa irratti duulee har'a harakaata jarri ittiin diin islaamaa harakaata godhanii irratti qoosaa jiran kuni dhaggeeffadha ana wallahi dhiigni koona mararu wallahi osoon itti shahiide rabbiin natta ta'u yeroo jarri qur'aana fuudhanii TikTok kanarra deemanii qur'aanni kun qoosaatti dhufe seeti qur'aanni kuni qoosaatti nu bira hin geenye ka har'a wanni kaafirtoonni of hirkatti qabdee akkas gootee mataa gad deebitee akka feetetti itti taphataa ooltu jaruma faana dhaabbattee innatti dhiichiftu kun anan ajiiba natti ta'a bar silaa bar duula gootee munkaraata diinii kee irratti deemu miidiyaalee fedhe irratti haa ta'u TV fedhe irratti illee haa ta'u
TikTok irratti haa ta'u, Facebook irratti haa ta'u, Telegram irratti haa ta'u, daandii mujrimoonni diinii kee irratti duulu hundarra deemtee sila munkaraata kan fuuldura dhaabbate eenyu kan fuuldura dhaabbatu qeerroo islaamaatu fuuldura dhaabbata. Shabaabtitti islaamaa hangaftitti islaamaa kan bar ulfaanis asmaan gaafa diin islaamaa irraa deebi'i jennaan diddeen ulfaan miti kan eeboon garaa keessa waraanamte. Lubbuu ofii hambifachuu dadhabdee miti bar. Akka isin adda hayaata duniyaa faana facaataniituma diinii keessan dagattan dagachuu hin dadhabne bar. Aayaa rabbii beetti tokkichummaa rabbii qabatte dhugumaan itti amanteef ulfaan waraanamtee duute.